Guyyaa har'aa akka waliin ilaallu kan jaalanne fiilmii fikshinii amala saayinsawaa qabu X The Man with X-ray Eyes jedhamudha. Viidiyichis akka isinitti tolu waan hin shakkineef laayikii fi sabskiraayib gochuun hanga dhuma viidiyoo keenyaatti nu waliin tura. Dr. James Javier fiizistii yoo ta'u, guyyaa tokko lubbuu namoota hedduu oolchuu kan danda'u waan haaraa tokko kalaquu barbaada. Jalqaba fiilmichaa irratti hiriyaa hojii isaa kan ta'e Dr. Sam ijji isaa ilaalamaa jira. Yeroo dhumaaf kan ilaalame baatii 3 waan fixeef bitaa itti galeera. Dr. James yaalii irra otoo jiru qabbitaa ija isaa irratti yaaluuf akka ta'e itti hima. James waggootaaf nama piroofeeshinaalii ta'us ofii isaa irratti yaalii taasisuun sirrii akka hin taane Sam bifa gorsaan itti hima. Ijji namaa waan addunyaa irra jiru keessaa persentii 10 qofadha kan danda'u. James ija keenyaan olitti arguu akka dandeenyu qabbitaa ijaaf hojjechaa jira. Oomisha haaraa kanaanis X-ray qaama keenyaa maashinii sanaan ala arguun ni danda'ama. Yaadaan kan hin danda'amne yoo fakkaate iyyuu doktarichi garuu dhugoomsuuf muratee ka'eera. Walgahii boodas James gara laaboraatoorii deemuun hiyaasaa dhihoo fi hojii isaa kan taate Dr. Diane argaa. Gargaarsa maallaqaa laaboraatoorichaaf oolu kan arjooman namoonni obsa dhabaa akka jiran gurra buusti. Yaalii James kanaan maallaqa hedduu dhangalaasaniiru. Kanaanis Dianeen bu'aan saameerree jechuun baay'ee ishee gaafachaa fi jiru. Jamesis waa'ee qorannoo isaa waan ittiin himneef baay'ee dhiphatteetti. Argannoo isaa kanas isheetti argisiisuuf murteessuun gara kutaa laaboraatoorii sanaa geessa. Qabbitaan ijaa kunis akkam akka ta'e erga itti himeen booda qamalee tokko irratti yaaliif fayyadama. Sirriitti akka hojjete adda baasuufis qamalittiidhaaf qormaata halluu akka kennamuufi ajaja. Akka ilaalcha isaatti dubbachuu baattus tilmaama sirrii dubbachuun arguu akka danda'e mirkaneessaa fi Dr. Diane dandeettii waa yaaduu bineensotatti ajaa'ibsiifatti. Daqiiqaa muraasa booda garuu qamalittiin dadhabbii lapheedhaan duuti. Du'uu qamalee sanaan gaddanis qabbitaan sun hojii isaa hojjechuu akka danda'e baraniiru. James iticha yaalii fayyaaf oolchuu ni barbaada. Karaa kanaanis doktoroonni dhukkubsattoota ilaaluu qofaan dhukkubni isaanii maal akka ta'e dubbachuu danda'u. Haa ta'u malee qorannoo kana caaluuf maallaqni investoroota isa barbaachisa. Dr. Dianis walgahii isaa fi investorootaaf bultii muraasa keessatti qopheessitii fi doktorichis qorannoo argate kana ofirratti yaaluun hanga investorootatti agarsiisutti ariifateera. Karoora isaa Dr. Sam itti himus Dr. Sam garuu jala muree gochuu akka hin qabne itti hima. Akka ibsa isaatti qabbitaa tokkoof jedhee lubbuu isaa aarsaa gochuu hin qabu. Doktorichi garuu akkuma godhu godhee yaalii kanarratti akka isa gargaaru amansiifata. Itti aanuunis Dr. Sam qabbitaa sana ija isaatti godhaa fi jalqabarra James arguu dadhabee halluulee garaagaraa qofa ture kan itti argame. Yeroo muraasa booda garuu bara jiraate keessatti hamma argaa ture ol itti argamaa akka jiru dubbata. Itti aansuunis waraqoota teebilii irra jiran otoo hin banin kan keessaa jiru dubbisuu danda'e. Qorannoon isaa milkaa'uu isaatti baay'ee gammadus garuu baay'ee gara keessatti arguu hin danda'u. Doktorichis ariifatee qabbitoota dabalataa ija isaatti naqatus yerosuma garuu gaabbuu eegalee. Qabbitaan inni lammaffaa baay'ee isa guba ture. Ilaalcha itti aanuunis Dr. Diane fi Sam investoroota waliin walgahii seenanii. James garuu miidhaan ija isaarra gahee waan jiruuf kanaanis waan hin fooyyofneef dhufuu hin dandeenye ture. Investorootni qorannoon kun akka hin milkoofne waan baraniif gargaarsa akka dhaaban dubbatu. Dr. Diane fi Dr. Sam oduu kana itti himuuf gara James dhaqanii. James ijji isaa erbeedhaan hidhamee turus hiriyoota isaa lamaan sirnaan argaa jira. Torban tokko boodas doktorichi gara hospitaalaatti deebi'a. Narsittiin daa'ima dhukkuba Stenosis jedhamu tokkoon dhiphachaa jirtu waliin wal barsiisti. James dandeettii isaa haaraa kanaan dhukkubni ishee waan biroo ta'uu isaa bare. Laphee ishee irrattis ixiin bahee akka jiru argee doktoricha isa dursaatti himus kabajni isaa akka hin hir'anneef waan inni itti hime kana isarraa fudhachuu hin dandeenye. Galgaluma sanas Dr. Diane gara paartii tokkotti fudhattee deemtus namoonni hedduu waan argamaniif isatti hin tolle ture. Walii galuu yaaluufis dubartii bareedduu tokko waliin shubbisuu eegala. Akka carraa ijji isaa isa hooksisuun susukkuume yeroo banu uffata keessaan dabarsee qullaa namoota arguu danda'e. James naasuudhaan yeroo garagalu Dr. Dianeen uffata malee qullaa ishee argee uffata malee akka jirtu itti himnaan Dr. Diane ariitiin gara manaatti fudhattee deemti. Guyyaa itti aanu mucaa xiqqoo sanaaf guyyaatti yaala baqaqsanii hodhuu taasisan ture. James murteessaa kana jijjiirsuuf gaafatus doktorichi kabajni isaa caalibsuun ni dida. Dhagahuu yeroo inni didu James harka doktorii sanaa yaaliin baqaqsanii hodhuu otoo hin eegalin dura milaaciidhaan kutaa. Sababa miidhaa sanaafis mucattiif yaalii taasisuu hin danda'u. Itti aanuun James itti gaafatamummaa isaa fudhachuun xannacha onnee ishee jalaa sana sirnaan raawwachuun lubbuu mucayyoo sanaa oolchaa fi yaaliin sun kan milkaa'e ta'us doktoriin inni biraa sun qoccoollaa irraan geessu hin dhaabne ture. Borumtaas James qorannoo ijaaf gara Dr. Sam deemuun qorannoo
qorannoo isaa erga godhee fi booda Jeemsi suutaan wanta namoonni noormaaliin arguu hin dandeenye argaa akka jirutti hima. Guyyaa jalqabaarraa kaasee xabbitaa sana irra deddeebiin fayyadamaa waan tureef Saam ariitiidhaan akka dhaabutti himus yaadni isaa jireenya isaa caalaa qorannoo kana milkeessuu waan tureef irra deddeebi'ee xabbitaa sana fayyadamuun waan namoonni hin argine arguu danda'e. Fayyaa hiriyaa isaaf yaadda'uun Saam humnaan dhaabsisuuf yaalus otoo wal daddarbatanii foddaarraan kufuun Saam lubbuun sana dabarti. Hojii isaatti gaabbus kan darbe jijjiiruu waan hin danda'amneef ni callise. Waan ta'e hunda kana kan agarte Dayaan ajjechaa tasaan akka inni himatamu waan hin barbaanneef poolisootni otoo hin dhufiin isa miliksiti. Guyyaa itti aanuttis waa'een dooktarii ajjeesaa ta'e kana oduun gaazexaa irratti bahuun babal'achuu jalqabe. Jeemsi akka kanaan duraa daandii irratti argamuu fi namoota yaalus hin dandeenye. Kanaanis maqaa fi bifa isaa jijjiiree dandeettii argateen waltajjii irratti kiisii daawwattoota keessa ilaaluun waan isaan qaban dubbachaa gatii kanaa immoo miindaan kaffalamuuf eegale. Argannoo isaa kanaan Jeemsi miilootaan oolcha jedhee yaadaa turus bakka kanatti of arguusaaf baay'ee gaddaa. Qopheessaan waltajjii sanaa Kireen dandeettii Jeemsi yaadachaa akkamitti akka arguu danda'e ija isaa hidhatee yaalus homaa arguu dhabee callisee dhiisaa. Guyyaa tokko naannoo qophii isaaniitti dubartiin tokko ni miidhamti. Jeemsis ariitiidhaan qaama ishee ilaalee miilli ishee akka cabe arguun hanga isaaf danda'ame hidhuufin hanga dooktoroonni dhufanitti ishee gargaara. Kireenis dubartittii seeraan tajaajiluu isaa argee dooktarii akka ta'e gaafatee walii maallaqa hedduus argachiisu dhiyeessaa fi hospitaala xiqqoo banuun dhukkuba namootaa ilaalee akka itti himuuf yaada dhiyeessaa fi Jeemsis yaadicha ni jaallata. Guyyaa itti aanu gara magaalaa dhufuun appaartaamaa dulloome tokko keessa seenu. Otoo hin rafiin duras Jeems dabalee xabbitaa ija isaatti godhata. Dooktar Saam waliin erga yaalii jedhee galanii kaasee guyyaa guyyaatti naqachuu jalqabeera. Xabbitaa kanaan garuu qinaaxxii manaarra dabarsee arguu jalqabe. Xabbitaan sunis ija isaa maal akka fakkeesse namoonni akka hin argineef fuullee ijaa fayyadama. Itti aansees Kireen dhukkubsattuu ishee jalqabaa fidee dhufa. Jaartii soorattii yoo taatu waggootaaf dhukkuba ishee baruu hin dandeenye. Kaansarii ta'a jettees baay'ee dhiphatteetti. Garuu Jeems ilaalcha tokko qofaan loonuu isheerraa kan ka'e dadhabbii akka ta'e arguun akka hin dhiphanne itti himuun bultii muraasaaf boqonnaa akka fudhattu gorsee dhukkubichis akka irraa badutti hima. Booda Jeems kutaa sana keessatti qofaasaa taa'ee waa'ee dhufaatii qorichaa ofitti odeessa ture. Kireeg oduusaa addaan kutuun gara alaatti akka bahuutti hima. Jeems bahuun bakka boqonnaa keessa namoonni hedduun isa eegaa akka jiran argaa. Namoonni hundumtuu ilaaluu qofaan dhukkuba isaanii akka itti himuuf dhufaniiru. Jaartiin soorettiin kaleessaa hiriyoota ishee hunda waliin geessee isaaniin fiddee dhufteetti. Jeemsis tokko tokko isaanii ilaaluun dhukkuba isaanii itti himuu jalqabe. Kireenis kanaan guyyaa guyyaatti maallaqa hedduu argata. Guyyoonni akkuma darbaa deemaniin kilinikiin isaanis beekamtii argachaa dhufa. Guyyaa tokkos Dooktar Dayaan waa'ee kilinikichaa dhageessee dooktarii Toshituun haaraan kun eenyu akka ta'e utuma beektu isa waliin wal arguuf fuula isaa duratti dhiyaatti. Fuula isaa dura teessus somaallee ittiin dubbatu. Foon ishee qofa ture kan isatti mul'atu. Dooktar Dayaan yeroo isa taphachiistu jireenyi isaa duraa itti yaadatama. Ji'oota erga darbanii booda dooktorichi nama miira isaa isa waliin haasaan hirmaatu argate. Galgala hirriba akka hin rafne itti hima. Sababni isaas ijuma isaa juluunfates ni arga ture. Xabbitoonni kunis gara abaarsaatti jijjiiramuun jireenya isaa akka balleessan yaada isaa keessatti itti dhagahama. Dooktar Dayaan beekamtii isaa fi fayyaa isaaf jettee poolisoonni akka isa hin qabneef ni dhiphatti turte. Bakka nagaa qabus akka dhufuu qabu isa beeksifti. Kireen garuu itti waliin galu. Sababni isaas dandeettii Jeemsiin maallaqa sassaabbachuu amaleeffateera. Dhaabus hin barbaadu. Lamaanuu Kireen waliin wal loluun magaalattii keessa ariifatanii bahu. Amma Jeems ija isaa to'achuu barbaada. Qo'annoo fi qorannoo sanaafis maallaqni isa barbaachisa. Kanaanis gara Veegaas deemuun mana qumaaraa seenu. Dandeettii isaa fayyadamuun qumaara pooker jedhamu taphatee birrii isa gahu walitti qabata. Yeroo sana garuu abbaan mana qumaarichaa poolisoota waliin dhufee eenyuyyuu marsaa hamma kana mo'achuu waan hin dandeenyeef achi barabaraa akka jirutti himate. Jeems isaan hubachiisaa too jiru poolisichi fuullee ija isarraa baase. Sanaanis ijji isaa lamaanuu halluu akka jijjiiran namni hundinuu ni arga. Jalqaba hundinuu nahanis dooktoricha isa hiriyaa isaa ajjeese akka ta'e hubatanii humna dabalataa waammatanis konkolaataa seenuun isaan jalaa miliquuf yaala. Isaanis duubaan otoo isa hordofanii ariitii garmalee waan fayyadameef konkolaataan sun isaan galagala. Balaan sun guddaa ta'us otoo hin miidhamiin konkolaataa keessaa bahee daqiiqaa muraasaaf erga deemeen booda mana amantii tokko keessatti namootni otoo faarfatanii arga. Amma iji Jeems guutummaa guutuutti gurraacha'eera. Abbaan amantii tokkos Waaqayyo akka isa fayyisu itti hima. Jeems garuu xabbitaa hedduu waan fayyadameef akka hin fayyine ni beeka.
Dr. Daanii fi poolisoonnis fiigaa gara mana amantii sana waliin dhufanii garuu isa hin hiine waan godhe kanatti waan gaabbeef James ija isaa lamaan qabuun keessaa baasee gara kaameraa wayita naannahu iji isaa lamaan hin jiru. Kanumaanis fiilmichi ni xumurama.